Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa maappii irratti bakka dabalan isin agarsiisa. Na waliin tura. Egaa akkam jirtan hordoftoota YouTube'ii Walloo ICTdha jecha. Akkuma agartan Google Maappiin iddoo akka namni dabaluuf siif eeyyam. Fakkeenyaaf amma asirratti waan agartan Sanbatee Masgiid kan jiru, Umar Hassan, Abdul Wahab Bajaajii Ispeerii waan jedhamu jira. Akkasitti jechuudha. Google Maappii kanarratti Axaayee Bank of Abyssinia bakka dabaluu akkamitti dandeenya isa jedhuun isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Jalqaba isa kana gochuudhaaf akkaawuntii imeeliidha qabaachuun dirqama jechuudha. Asitti loogiin ta'uu isaadha inni galaaltanii. Ergasii boodatti contribute kan jedhu kana tuqtanii contribute yeroo tuqtan iddoo kanatti add place kan jedhu ni mul'ata jechuudha. Add place kan jedhu kana ni tuqtanii yeroo add place tuqne wantoota nu fidu jalqaba irratti place name jaa maqaa iddoo saniidha. Fakkeenyaaf suuqa ta'uu danda'a yookaan immoo maqaa mana keetii ta'uu danda'a jechuudha. Bakka maqaa isaatti gabaabumatti inni kuni fakkeenyaaf asitti Walloo ICT hajuuni Walloo ICT barumsa fakkaatu jechuu akkasini kalu. Kaataagorii kan jedhu kun garee maalii jala jira? Shopping, food, service, hotel and day, accommodation, outdoors, religion, office and resident education. Kana keessaa waan garee saniif ta'u. Fakkeenyaaf mana barnootaa ta'e waan barnoota wal qabatu ta'e education tuttanii hoteela yoo ta'e hotel kan jedhu isin gabaabumatti waan achi dabaluu barbaadan san food and drink waan dabaluu barbaadan san sirta bartan fakkeenyaaf office and industrial jaa as keessa waan isiniif ta'u jechuudha. Education yoo tuqte college jaa driving school jaa education center jaa preschool jaa gabaabumatti isin kaataagorii isaadhaa filattanii fakkeenyaaf asitti tokko filadhee isinitti agarsiisu. Apartama building jaa, housing complex jaa, housing associate jaa. Fakkeenyaaf suma kana tuqeezim jedhamaaf isinitti agarsiisu. Ergasii boodatti adreesii bakka amma jirtan yookaan bakka san yoo jiraatan isitan edit map location kan jedhu yoo asxuttani iddoo amma isin jirtan isiniif fidee dhaqanii jechuudha. Bakka amma isin jirtanii dhaqanii inni fiduu ishee kanarratti asitti immoo edit map location kan yeroo tuqtan gara maappiitti isin keessa. Kanaaf bakka san ishiin tun bakka nani jirudha. Isin ammoo bakka jirtan san eessa jirtan fakkeenyaaf magaalaa keessa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasitti iddoo mana keessanii san iddoo suuqa keessanii san laaltanii ishiin dinguun tun irra ta'uudha qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf barumsa fe'anii irratti submit godhee hin agarsiisu. Garuu barumsaaf qofa akka ta'uuf malee jechuudha. Googiliin fudhatu waan ta'eef jechuudha. Yoo kijibaa yoo soba ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo inni kun naannawee geessise lokeeshinii keessan irra yeroo gahe jechuudha. Ishiin kun fakkeenyaaf Morowwaa Hadareeja. Manni kun amma makaazana Sanbateeti namni hin beeka. Garuu irratti dabaluuf miti jechuudha. Barumsaa fi fakkeenyaaf okay jaan. Yeroon okay jeen asitti add more detail kan jedhu kana fakkeenyaaf waajjira faa yoo ta'e jechuudha. Sa'aatii hojiidhaa yoo kan qabaattu taate asitti maali haawur kan jedhu kun sa'aatii hojiidhaaf banaa ta'e sa'aatii hojiidhaaf itti cufamu isaan saniin itti guutuu dandeessa. Fakkeenyaaf maandeejee maal jaa kiloosiif jaa tuwisdee kiloosiif jaa kana gabaabumatti isin sa'aatii hojiidhaa yoo kan qabu taate itti banuu dandeessanii jechuudha. Open 24 hours kiloosiif guyyaa banamuu qabu akkasitti open 24 hours yoo bantan sa'aatii 24 banaadha jechuudha. Add footoo dabaluulleen baay'ee barbaachisaadha. Amanummaa qaba waan ta'eef asitti add footoo jettanii fakkeenyaaf bakka keessan san yoo suuqa ta'ee mana keessan san suuraa kaaftanii suuraa irratti dabaluuf jechuudha. Akkasitti suuraa filattanii yeroo akkasitti filatan asitti dan kan jedhu kan isinii baasaa jechuudha. Ergasii boodatti save yeroo hin amma maaltu asitti phone numberii yoo itti dabaluu barbaadan bilbila keessan itti dabaltanii dirqamaa miti. Websaayitii kan qabaattan yoo ta'e asitti websaayitii keessan dabaltan. Ergasii boodatti submit kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo submit tuqnetti Google guyyaa 2-3 yookaan immoo 7 qorate yoo sirrii ta'e yoo dogongora hin taane jechuudha. Yookaan bakka namarratti bakka kijibaa yoo hin taane akka nama hundatti mul'atu siif godhaa jechuudha. Ammaaf ani submit godhee hin agarsiisu jechuudha. Maaliif iddoo makaazana bakka nama bira irratti filee isinitti agarsiisu barnootaaf waan ta'eef jechuudha. Galatooma viidiyoo kana share godhaadha. Akkasuma immoo chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taate barumsa akkasii kana waan dabarsaa jiruuf subscribe godhiin siin jaa viidiyoo nani ol baasu akkasii gahuuf jechuudha. Galatooma nagaan jiraadha.